Hayyee daawwattoota keenya kan Bulloo Miidiyaa har'aan tana ammoo qophii aftaraa magaalaa Dirree Dawaa keessatti qophaa'uu jiru irratti argamna. Akkuma isin daawwattan kana gaa'oon ni agartan qophiin akkana fakkaatti hedduu bareeddii qophiin isaa wallahi maashaallahi bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa akka bareeda qopheessu jira. Meegaa isin daawwachiifna waan takka takka akkuma isin agartan kana gaa inshaallah mee wantoota adda addaatis isin agarsiisuudhaaf qophii irra jirra. Mee takka takkatti isin agarsiisna karaa uummata qophii qopheessu jirutti achi isin dabarsina. Mee qophii warra qopheessu jiru takka takkaan isiniif wanna goona. Mee obsa qophii tanamee akkamii qophiin akkam jetti mee har'aan tana qophiin isin qopheessu jirtu? Maashaallah alhamdulillah wallahi hedduu dasja waan hedduu nama gammachiisaati. Nuti dhalanne guddanne takka ayyaana keenya irratti yookaan guyyaa nuti waa kabajnu irratti waan akkana agarreen beenu mootummaa kanaan dura tureenis harkineen beenu sigalee garuu har'a alhamdulillah ijoollee teenyaan ijoollee biyyaatiin ijoollee magaalaatiin wanni hundi jijjiiramee har'a as geenyee jirra. Wanni as geenye kun waan laafaa miti jechuudha. Wanni har'a as biratti akkana agartu kun hundi hurkaa keenya jechuudha. Dhiigatti kafallee waan meeqatti kafalleeti islaamni akkanatti bilisaan akka kabaju qaboone wareegama guddaanii waan laaftuudhaan waan dhuftee miti. Namni waan laayoo laaluu ni danda'a. Garuu kun waan laayootti waan laalamuu miti. Alaa kulli haal hundi akkuma agartu miidhagee jira. Wanni kun immoo ganda keessattis gabbu'ee ganda hunda keessatti namuu seelana ulaa isaa dura baasee masgida baay'ee nuti amma aftira fudhannee ni deemnami. Masgida aftira fudhannee ni deemnaba. Aftira masgida fudhannee deemnu san goo gandatti achitti seelana afannee miskiina harka qalleeyyii hojii yoo teenyee nyaanne. Soomana kana isaanii hojii gammachuudhaan bishaan illee maan taane bishaan qabbanaa waa isaan obaasne waan kana ogoone hangam takka qalbii namaa kun gammaddii jechuudha. Timiira takka nama fursiisuun safaataa miti. Har'aas bira kaa agartu namuu hawaa qabu fakkaachuu ni mala. Namni gubbaan haa uffatu malee keessaa waan hedduutu qullaadha. Garuu carraan akkanaa uumamuu isatti bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatii fi waan qoreelee waan kana qindeessee walaa mataa kiyyarraa qabeetti hundaanuu galatoonfachuun barbaada jechuudha. Isinis waan as dhuftanii akkana nu bohaarsitanii waan nu gaafachuu qabdan nu gaafattaniif hedduu galatoomaa. Bulloo Miidiyaatis har'aan tana bika kana mul'atee wantoota adda addaa qopheessaa jira. Mee akkamitti ilaaltamee Bulloo Miidiyaa kana? Bulloo Miidiyaas baay'ee guddisuunis dirqama keenya, dirqama lammummaati, dirqama sabaati, dirqama eenyummaati jechuudha. Waan hin taanee fi waan hin malle irratti subscribe ni goona, like ni goona. Garuu wanni san bu'aa nuu qabaateetii miti. Garuu ijoollee teenya ijoollee biyyaa kaasuun dirqama tahaa jechuudha. Har'aati wanni nanaatiif subscribe si godhe barwaatis xiyyeennuma gootaa jechuudha. Nuti yoo ol kaasne malee namni nu kaasuu hin jiru. Sigalee tanaafuu Bulloo subscribe godhuun dirqama nama iyyuutu jechuudha. Dirqama ilmaan Oromoo hundaati. Dirqama ilmaan kuushee ammas afaan hundaanuu dabarsuudhaaf qophii keessan kana isinis itti karoorfadhaa. Waan hundaafuu isin cinaa jirra nutis galatooma. Hayyee galatoomis hin jenna obsaa keenya. Hayyee daawwattoota keenya kan Bulloo Miidiyaa qophiin keenya kanuma itti fufee jira. Qophiin keenya kan iftaara bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaatiin kan gaggeeffamu jiru itti fufaa galatoomaa nu hordofaa isin hin jenna. Bulloo Miidiyaa jijjiirama hawaasaatiif. Qophiin keenya akkuma itti fufee jira. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa qophii bareedduu kan aftiraa qopheessu jira. Maashaallah akka miidiyaa keenyaatti bika kanatti mul'annee wantoota takka takka qophii tanarra wantoota adda addaa utigaa asitti qoodachuuf as jirra. Meegaa namoota asirratti hirmaatee horee qindeessitotarraa nama takka harkanneeti as jirra. Mee achi dabarra galatoomii bika kana nu jiraachuu keetiin maqaa kee nu ibsuun nu jalqabda. Maqaa kee nuuf ibsi. مكاخي عبد إبراهيم نجان دلتا لغاريتي
hayyee marhaba abdii arraan tana qophiin gaa maashaallahi qophiin akkana Dirreedawaa keessatti gaa qopheeffamtee uti waan agarree hanka uti dhalannee as jirru kana umrii kanatti qophii bareedutti jirtanii mee qophii kana gaa maashaallahi wanni isin kakaase qophii maali mee dura galata rabbiitii fi galcha waa beekuu dhabuun umaatii miti eega bartee booda fi itti fayyadamuun dammoo dirqama irra guddaa namaa khayrii irra caaltuu namaa fideemu soomana namni garaa ifyaasuudhaan raashinaan qeebala marhab yaa ramadaan hawaasa walqixxummaadhaan yaamtee bika takkatti bagas nuu dhuftee jettee simachuun yeroo duraatiif Dirreedawaa keessatti har'a sagantaa tana nu galtee jirti jechuudha. Saniifuu akka magaalaa tanaatti magaalaan tun magaalaa jaalalaati nama waan qabu wajjin nyaatu saniifuu ramadaanni kun ramadaana khayrii ramadaana nagayaa ramadaana haa dhukkubsatee haa rakkatee miskiinatti gargaaran haa itti wal cinaa dhaabbatan jechuudhaaf magaalaa Dirreedawaatti akka bulchiisaa osoo hin taane nuti dhalattoota magaalaatti qopheesse jechuudha. maashaallah qophiin keessan hedduu das jetti hedduu bareeddii maashaallah namni biraalleen dhufee kan daawwatu meega asumaan namoota ati ramadaan mubaarak jettuun mee guyyaa takkaffaati ramadaan mubaarak nama ati jechuu feetu mee asumaan nuuf itti dhaammadhu. namni ramadaan mubaarak jechuun ummata islaamaa qabiyyaa keessa jiru qabiyyaa alaa jiru addunyaa irra jiru hundaan shahru mubaarak hin jaan taaftis arra seenaa waan ta'e jecha obboleeyyan keenya bakka jirtanii ollaa keetii jira saahiba keetii jira rahiima keetii jira harakkatee jira arra yoo ati zakaa dahabarraa qabeenyarraa baasuu qabdu rakkataas cinaa jiru irraa akka yoo dandeesse gurmuwaanii akkanatti sadaqachuu yoo dandeenyis huccuu hidaa bituu waan adda addaatii jira baatii tana keessa baatii khayriidha umrii itti namaa hidaata. update jaan afaan faranjii ni kabajna beeteetu irra caalaan wanni umrii nama dheeressu laylatul qadri khayrun min alf shahr jin saniifuu waan gaarii umrii dheertuu qabaachuurra waan gaariitti qodaluu irra jira saniifuu waan nama waan gaarii dalagu naa godhicha galatooma. hayyee akka maqaa bulloo miidiyaatiin gaa hoogganaa bulloo miidiyaa ta'e as dhaabbadhee isin daawwachuu kiyyaan hedduu gammadeetiin jira galatoomaan isiniin jaabdii keenya hayyee galatoomaan. Wajjira paartii badhaadhinaa Dirreedawaadha. Kabajamtoota miseensota kaabineedha. Kabajamoo ulamaa'ii keenya jaalatamaa Sheekh Amin Ibroodha. Akkasumatti illee keessummoonni keenya kan
sagantaa afxiraa sadarkaa bulchiinsa Dirreedawaatti qophaa'etti argamuudhaaf asitti argamtan hundinuu baga nagaan soomana hiikaa isin jechaadha gara sagantaatti suduu banachi dabarraa kantiibaan bulchiinsa Dirreedawaadhaa kabajamoo obbo Kadir Juwaar keessummootaan dhaamsa akka dabarsan gara waltajjiidhaatti kan afeerru ta'a. በመርሃ ግብራችን በፕሮግራማችን መሰረት እንግዲህ የጾም መፍቻ ፕሮግራም አካሂደናል። ከዚህ በማስቀጠል የአስተዳደሩ ከንቲባ ክቡር አቶ ከዲር ጁዋር ለዕለቱ እንግዶች ንግግር እንዲያደርጉ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ረመዳን ከሪም እንኳን በሰላም የታላቁ ረመዳን ጾም አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ እዚህ የተገናኘነው የድሬዳዋ ባህል እሴትን በመመልከት በአንድነት ክርስቲያን ሙስሊሙ በጋራ እዚህ የክርስትና እምነት አባቶች ከፕሮቴስታንት ከኦርቶዶክስ ከተለያዩ ተቋማቶች እዚህ ዛሬ በአንድ ላይ ተሰብስበን አፍጥር ስናደርግ ኢትዮጵያዊነት መገለጣችን መንገዳችን ደግሞ መደመርም ስለሆነ እርስ በርስ በእምነት ብንለያየም በድሬዳዋዊነት ደግሞ ሁላችንም በአንድ ላይ አንድ ማዕድ ቀድሰን አብረን ስንበላ ሌሎች በዚህ መሃል መልእክት ማስተላለፍ ስለሚቻል ዛሬ ከጠዋት ከ2 ሰዓት ጀምሮ የበጎ ፍቃድ ወጣቶች ላይ የተሰማሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች ለሙስሊሙ ታላቁ ረመዳን የመጀመሪያው አፍጥር በዚሁ በምድር ባቡር አደባባይ አንድ ላይ እንፍጠር በማለት ያደረጋችሁት ጥረት ሁላችንም እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ለሰራችሁት ስራ ፈጣሪ ስራውን ይክፈላችሁ በማለት ነው የሚጀምረው። ከዛ ውጪ በመካከላችን ያለው ትልቁ ዑለማ ሼክ አሚን ኢብሮ በመካከላችን ስለሚገኝ እሱ ሙስሊም ማህበረሰብን በመወከል ያለውን ነገር በኋላ መልእክት ያስተላልፉልናል። ትላንትም በሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሙስሊም ወጣቶች 9 ሰዓት ላይ የክርስትና እምነት ተከታይ ስግደታቸውን ጨርሰው ሲወጡ እዛ አካባቢ ወንድሞቻችን ጾም መፍታት አለባቸው በማለት ውሃና ቲምርና የተለያዩ ነገር በማቅረባቸው አንድነታችንን በማስተሳሰብ መሃላችን ደግሞ ንፋስ እንዳይገባ የነበረችውን የድሬዳዋ ፍቅርና አንድነት መቻቻል ከተማ በተግባር እያሳየን ስለመጣን ሁላችሁም በዚህ ስራ ላይ በበጎ ተግባር ላይ የተሳተፋችሁት ወጣቶች፣ ሃይማኖት አባቶች፣ በጎ ፈቃደኞች፣ ሴቶች ሁላችሁንም ደግሞ ግን በመሃል ያልቀሯችሁ ነገር ካለ በዚህ መሃል ይቅርታ እየጠየቅ ይሄንን አፍጥር ደግሞ ይብሉልኝ ብለው ሁሉም በራሱ ይሄንን እዚህ ያዘጋጀልን አካል በራሴና በድሬዳዋ አስተዳደር ስም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ይቻላል የመጀመሪያው የአፍጥር ፕሮግራም በዚህች በፍቅር ከተማ በድሬዳዋ ሲካሄድ እንደ ድሬዳዋ ተወላጅነታችን ታላቅ ኩራት ይሰማናል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ለማለት እወዳለሁ። መጋለንን እንድረ ደግሞ